Akkam jirtu kabajamoo hordoftoota keenya. Qophiin har'a qabannee isiniif dhiyaannee sirna gadaa ta'a. Sirna gadaa. Gadaan sirna siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummanni Oromoo ittiin wal bulchaa turedha. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata dimokiraatawaa hawaasni marti haala walqixxummaa qabuun keessatti qooda fudhatudha. Sirni gadaa uummata Oromoo gosaan yookiin gitaan osoo gargar hin baasin gadaa shaniitti gurmeessee akka dabaree wal bulchu kan taasisedha. Gadaan uummanni Oromoo gadaa shanan kana jalatti gurmaa'ee dabaree darbuun yookiin buusuun waggaa 8 kan itti wal bulchudha. Gadaan sirna waan mara of keessatti qabuu fi jireenya Oromoo kallattii maraan sakatta'udha. Gadaa jechuun jilaaf godaanuu qofa miti yookiin buttaa qaluu fi nyaachisuu miti. Gadaa keessatti aadaan jaarmiyaa akka guddisaa, gumaa, araaraa, miidhachaa, raakoo, waaqeffannaa, irreessaa, siiqqee, marabbaa fi kanneen biroo hedduutu jira. Kabajamoo hordoftoota keenyaa waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Kun kutaa tokkoffaa ta'a. Kutaa lammaffaa qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa. Fayyaa ta'a.